Okay. Si xaragu Balleessitu mire? hin balleesse. Okay. Okay. Deddeemsi dheeraa? Aboo bishaan tun kan bishaan carqii qabdu? Carqii ofii godhu. Hai. Nagaa miti? Nagaadha Allah jiraanna. Fayyaan kee hoo? Fayyaadha kun wala. Hojiin akkamii? Hojiin maashaallah akkanumatti firraa deddeemne daddalagachuu Deddeemtu jitaa? Eh, Maashaallah. Maan keenya? Mas'uud. Masuuti? Waa Masuud. Ayii jabaadhu. Inshaallah. Dalagachuun gaarii beektaa? Eh, Harka namaa dhaabbachuurra, eh, deddeemtee waa kadhachuurra, eh. dalagattee Finfinnee hangamtu girta? Turtee? Finfinnee akka dhufe baatii torba ga'eera. Baay'ee torba. Eh, Asuma girtaa? asuma jira. Asuma girtaa? Finfinnee hangam takattee? Baatii torba ga'eera gadhe. Baay'ee torba maashaallah. Taarikali. Maatiin hoo? Maatiin as jiranii? Maatiin baale jiranii. Okay. Anaasumatti firraa. Maashaallah. Kophaa girta jechuudha. Ayii dalagachuun bareeda. Biyya kanatti yoo dhagaallee maan taane yoo guurtee dalaguma taanaan dhagaallee yoo guurtee hojiidha beekadhu. Hojiidha. Tole biyya namaa deemanii gartee biyya namatti baaratti du'urra. Biyya namaa dararamtee maatii keellee dararuurra. Rakkisuurra. Isaanillee yoo rakkoo kee jiraattee dhagaanii iddoo takka miidhamanii. Sanirra biyyuma tantee keessatti waan hojii xiqqoo yoo taatellee tuffatuu baatte mandalagatti yoo jedhee akkanumatti firra. Deddeemee daddalagatu jira. Bareeda maashaallah. Waan gaariidha. Biyya namaa takka waa'ee biyya arabaa deemuudhaaf hiyyaallee? Hiyyaalla jechuudha. Hiyyaallee ammallee guddoo yaalullee hin feenillee. Garuu karaa natsaa karaa qulqulluu argadde. Numa deemaa waan san hin ta'in deemee maatii xiyya dararuurraa. Osoo baharaan deemuu sun taane karaa seera qabeessaan. Seera qabeessaan yeroo carraa argadde nama deemaa yookaan. Hin deemin. Karaa seera qabeessaanis hin deemin. Silaafuu karaan baharaadha. Karaa dhukkuba beektaa? Ati amma hojii eegaltii jirta beekadhu. Har'a hojii tana ooftaa mire? Meebi gartee amma ji'a torba. Ati waggaa torbaan araan tana viillaan kun keeti beekadhu. Inshaallah. Waggaa torba araan tana. Kanaan qabaanillee waan guddoo qabachuu teessa. Saniif abadan biyya nama hin deemin. Tole? Amma deddeemtee dalaguurraa bakka asuma gartee boolee kana keessa jechuudha. Bakka gartee suuqii waan akkatti oofsan jiru san dhaabbadhu. Waan sibiila. Achi gubbaratti kaalsiidhaa fi waan gartee kopheedhaa wajjin deema. Hunda gartee buufadhu. Tole? Hunda buufadhuuti. Boota diqoo magaalaa tana keessa maaltu nama dhibe beektaa? Boota argachuun nama dhibe iddoo takka boota jechuun akkanatti. Naannoo masgiidaa fa'a. Naannoo masgiidaa fa'a. Achi dhaabbataa. Achi gartee boota godhataa. Warra gartee masgiidaa gartee ni dubbista fakkeenyaaf boolee Mikaa'el kanaa nama keenya. Takka amma gartee mana nyaataa duratti teessee taa'ee jechuudha. San dhaabbatteetuma yeroo gartee bakka bira deemu feetu fudhatee ni dhiibdee bakka nama bira kaataa jechuudha. Takka amma xiqqoo lofatti. Akkasii guddifadhu. Garuu akkanaatti biyya nama hin deemin. Hojii sana immoo hin tuffatin. Boruu nama taate tole. Ani mataan kiyya eegaa lafa sana dhufe waan hin dalagan hin qabu. Takkaa gartee dalaga tuffadhe hin beeku. Waan baay'eedhaan dalagesi. Garuu har'aas ga'een jira. Garuu takkaa gartee haqa nama nyaadha hin beeku. Haqa namaatii hin beeku. Kan sanarraa hafee haraam nama ofirraa eegi danfa keetiin gartee waan fedhe waan taane dhagaa kana maaliif guuruu hin taane guurtee maallaqa itti hirkanaan itti jijjiiramnaan waan guddaa beekadhu. Saniif biyya kee gadhistiin deemini. Amma namni tokko jechuudha. Nama hojii kan kee kanarratti yeroo maatii kophee dhiituu kan asitti jira. Kan si dhahu jira. Garuu kanallee obsee asiin bahe garuu atiin wallaahi akka nama na beekutti akka nama na walliitti na jechaan jabeessuun kan kee kuniyyuu an birrii naa caala. Gorsi kan kee kunuu naa ga'a. Wallaahi hedduu takka naa galatu. Abshir akkana jiru. Ati nama fakkeenyaaf maaliin isa garame? Anammoo yuutuubara beektaa? Yuutuubara? Anammoo yuutuubaree. Yuutuuba kana fa'aa yoo inni naa bantanii. Yuutuubiin si banee dalaguun ni deessaa? Hin dalaga maali? Yuutuubii amma kira siifin godha. Siifin banaa
garuu waan si dhibee na gaafattaa waan gartee itti godhuu qabdu jalqaba irratti waan gartee dirqama gartee ati eeggattee godhuu qabdu sittiin hima jechuudha. Viidiyoo nama argatan dhiistu sittiin hima. Xayyi bilaa kan hojjannu. Kaanu. Rakkinna hin qabu. Rakkinna hin qabu. Tole. Bakka gartee dalagaatillee meebii nama gaafadhe siif hin godha. Tole. Nama gaafadhe siif hin godha. Inshallah torbee muraasa booda bakka gaarii jirta jechuudha. Inshallah. Waggaa dhufummaa bakka guutuu jirti. Nun kayyee. Xumurami? Xumurami. Yallaa bakka. Yallaa. Akka kursiilee akka deematanii? Kursiilee namni wambaree fa'aa kan barbaadu jira. Kama deematan wantoota tokko godhate? Amma guyyaatti meeqa dalagame? Amma guyyaatti 200 gisa garii gisa 300 fa'aallee dalagu jira. 300? Okay. Wanni kiraa manaa hoo? Kiraa manaa ammaaf nama bira galu jira. Mana hin harkanne nama bira galaara. Okay. Ijoollee joosanii? Ijoollee wajjin gala ijoollee saaxibbanii jira. Isaan wajji galaa jira ammaan tana. Okay, mashallah. Kalas. Ana ammaan tana arra YouTube siifin banaa waan reessa sii kana. Maqaa kee itti eeggateenyati itti maraannee maqaa sii ta'u waa hunda gartee sooshaal miidiyaa ni hordoftaa mire? Ni hordofaa. Nan beektuun? Bara yaasu tokko hin beeka gaaf tokko maallaqa wayii nyaatame maal jedhan tokko si. Okay, wanda gartee eessa feesbuuk irratti yuutuub irratti? YouTube irra ilaale garuu illee baay'ee mara ilaale illee hin finne garuu si mana fakkaateetu. Anumee. Sima. Anumee. Maallaqa nyaadhamu illee kunuu jira kunuu. Maallaqni ni dhufanii kutaa bira. Maallaqni ni dhufanii fixeensa maallaqni waan ta'eef. Nama rabbiin namni nama rakkataa bira dhaabbate rabbiin bira dhaabbate waan ta'eef uma abshiree. Arraan tana wajjin oollaa. Laaqanani nyaannaa. Waa hunda siifin kira siifin godhaa. Torbee akka irraa immoo bakka osoo kana deemuu hin taane osoo kana deemuu dalaguu hin taane bakka yoo teessee madabachuu waan akka madabaan jiru san godhatti teessee hojii ta'e uffataa jechuudha. Inshallah. Inshallah. Tole? Yalla let's go. Arraa hojii wallaa akka deemtanii qabda bakka biraa. Bakka biraa antanuma dalagee wanni jedha waan ta'eef bakkeen biraa. Galgala waan barattu? Galgalan baradha halkan. Maal baratti? Halkan Ingilifa illee mookora. Okay, mashallah. Afaan wanni illee barata barna. Yalla. Guys, alhamdulillah kuno nyaanne ufne dhufne jirra. Amman tana YouTube banuuf hin deemaa jechuudha. Masud arrabooda YouTubera inshallah. Masud bilbila kamati mee? YouTube amma siifin banaa. Kana booda hojii hanta jechuudha. Gorsa. Nama rabsuun hin ta'u. Tole? Waan gartee biyyaa fi biyya gartee wal buusa. Gandaa fi gartee wal buusa hin ta'u. Nama dhuunfaa ta'e akka fedhe arrabsi. Isumaa si gaafata malee dhufee kan libsi hin goone gaan. Kaasa irraa fe biyyaa fi biyya amantii wal buusuun hin ta'u. Tole? Alla ki waama hojiiti yaa. Inni biraa immoo viidiyoo nama gadi dhistu. Fakkeenyaaf viidiyoo gartee sirba namaa ta'u yookaan immoo waan nama gartee jira mire kubbaa fa'aa ta'u. Yoo fuuldura gadi dhiste koopiraasita. Tole booda gadi siin banamu jechuudha. Akkasii. Ishee kun Gmail si Gmail kana. Okay, Gmail. Maqaa maal si godhame? Masud Show naa godha. Masud Show godha? Masud Show naa godha. Masud Show. Kunoo Masud Show. Masud. Bakka email ma isa as jiru kanaanin kireessi godha tole? Email kan si godha. Khalas. Kunoo si banan jira, si banan jira. Email kan duran jiru jechuudha. Tole? Kunoo Masud Show si banan jira jechuudha. Tole? Ati arrabooda YouTuber. Bakka namni gartee dalagaa malee kan teenye akka dalagatu akka gartee nama walolle akka baharaan gartee biyya namaa deemne seera qabeessan gartee akka biyya keessa jiraatu akka seera qabeessan gartee karaa biyya namaa deemu kana faara dalaga. Inshallah. Inumaa yaadame karaa biyya namaa maa bitu maa deemu. Isumaa dalagatu. Asuma keessatti waan odoo hojii hin tuffanne xiqqoo odoo hin jenne odoo hojii dubbaddu hin jenne hojii nama saalfachiistu hin jenne hojiin dalagatudha asumatti biyya keessatti jechuudha. Akkas. Sanis jabaadhu. Guys, hordoftoota suuraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin barakaatu irraa obboleessa keenya kana Masud mucaa gartee qaxaleedha. Nama gartee dalagatee jijjiiramuudhaaf gartee fiigaa jiru jechuudha. Ammaaf garuu YouTube banaaf hin jira.
gara gartee YouTube isaatiin waan gartee dalaguu waan gartee inni gartee naaf tayyuu isiniif dhiyeessaa jechuudha. Saniifuu irra galaatii kunoo linkii as jala isiniifin ka'a. Irra galaatii subscribe godhaatii jabeessaadha. Inshaallah guyyaa muraasa booda immoo bakka inni gartee taa'ee itti dalagu ni goonaaf jechuudha. Bakka inni gartee taa'ee hojii sana gartee itti dalagu ni goonaaf. Viidiyoo itti aanu irratti immoo isaa gartee daandii deemee dalagu osoo hin taane isaa gartee bakka godhatee gattaa'ee jechuudha. Suuqii gartee dhaabbatee gattaa'ee dalagu inshaallah yeroo dhiyootti qabannee isiniif dhiyaanna jechuudha. Wanti karaa godhatu. Kun kudhan suuqii zii godhe si bana bara. Tagartee Arabiyaa qabdu jechuudha. Tagartee gommaa afur qabdu. Dalaydaa qolloftee barjamta jechuudha. Yookaan bakka itti dhiqoftee barjamta jechuudha. Takka immoo manuma gartee nyaataa bira. Amma mana nyaataa kana duratti asumatti gartee abbicha mana kana hayyamsiifne asumatti dhaabbatti ganama simuun dhuftee isheen dhaabbataa jechuudha. Asumatti reeddee hojii kan dalagataa ooltaa kaalsiidhaa fi waa hunda'u cisi guunna halas. Ishis dalagataa waan biraallee gartee maddiin uffataa jechuudha. YouTube godhatallee. Masemi? Hojii tiyyaallee dalagachaa. YouTube kiyyaallee akka irra dalagadhee yeroo kenneef jechuudha. Irra dalagadhe inshaallah. Akkasii inshaallah guys. Halas tana booda irra booda Masuud YouTuberaa jechuudha. Saniifuu YouTube isaa gartee irra galaatii subscribe godhaa jabeessaadha. Viidiyoo itti aanu immoo gara YouTube isaatiin isiniif dhiyeessinaa jechuudha. Amma maaliif YouTube isaa duwwaadha ammaan ta'e duwwaadha ammaan kiree godhee meebii gartee guyyaa lama kana booda irratti isiniif gadhiisa. Yookaan immoo arrantanuu amma viidiyoo irratti gadhiisa. Tole? Yaa guys kana fakkaataa gaalatoon fadhaa Masuud dhaamsa qabdaa? Dhaamsa xiqqaa wayii hin qaba. Obboleessa keenya kana Iyyaasuu kana walillee hin beeknu anis gis takka takka yeroo YouTube seenu argaa. Wallaahi ilma namaa ta'e namni ilma namaa yoo ta'e jechuudha. Ilma namaatiif yaaduun isaatu waan guddaadha. Namni amma kan wal beekuyyuu sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Wal bira dhaabbatee hojii irratti wal jajjabeessu. Amma mucaan kun akkanumatti karaa na argee akkanatti waan hagana gahu naa yaadee YouTube siibanee akkanas hojii tanallee akka deemtee karaarra deemtee hin dalaganne bakka takka sii goone bakka takkatti akka kastamara si baratu jechuun isaatu waan guddaadha. Wallaahi hedduu takka naa galatoomne. Wallaahi ooma jedhu hin beeku bakka jechuun hin jiraan mire. Namni tokko nama yaaduun isaatu waan guddaadha. Rabbiin isallee haa yaadu. Akkasuma wallaahi. Akkuma jiru kana booda ati wajjin jirraa YouTuberaa bakka guddaa geessaa. Inshaallah. Jabaadhu hojjedhu tole. Abshir. Guys nagaa nuuf tura. Salaamu alaikum.